Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa itobilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin illee akkuma jedhee baankii Qaqqajareen qabadhee dhufa. Guyyaa har'aa immoo baankii Dashaniin biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa itobilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 karaa baankiitiin baankota keessa immoo baankii Dashaniin biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo isin dagannee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan nooraan manni kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalama isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa isiniin jenna. Viidiyoon koo gabaabaadha jechuudha. Akkam baay'ate daqiiqaa 10 jechuudha. Sa'aatii baay'ee yookaan daqiiqa baay'ee namatti hin fudhatu jechuudha viidiyoon kee. Haa ta'uyyuu malee viidiyoon koo immoo keessattuu warroota gara biyya keenyatti maallaqa isaanii ergataniif faayidaa guddaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf karaa itobilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaa biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraattanii hani tokkicha isaan dubbada waan ta'eef isin immoo hammuma qabdan saniin baay'ifattu jechuudha. 2000 guyyaa har'aa ergattan 2000 baay'isuu jettaniiti isan dubbadhe kanaan baay'ifattu jechuudha. Tokkichaan dubbadha waan ta'eef karaa baankiitiin illee immoo akkasuma baankota keessa akkuma jedhe baankii Dashaniin biyyoota 6 kana keessa biyya tokko yoo jiraattan isallee tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef isin immoo hammuma qabdan saniin baay'ifattu jechuudha. Salphumatti hammuma qabdan saniin baay'ifattanii birriin keessan meeqa akka isinii ta'u baruun hin danda'ama jechuudha. Keessattuu karaa itobilaakmaarkeetiin akkuma jedhe dallaalaadhaan meeqan oolee har'a meeqa hin qannas immoo hin dabale jechuudha. Salphumatti viidiyoo kiyya keessaa argachuun hin danda'ama jechuudha. Akkuma beekamu immoo kan qabadhee dhufe kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Omar riyaala, Duubaay dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Chaayinaa yowaanii, Joordaan dinaara, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Iswiis firaankii, Koronaa, Turkii liiree, Ijipshaan paawundii fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin baankii kutaa keessa immoo baankii Dashaniin kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Duubaay dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Kanaadaa doolaariin qabadhee dhufee jira jechuudha. Biyyoota 6 qabadhee dhufee jechuudha. Akkuma jedhe egaa karaa itobilaakmaarkeetii dabalaatuma jira jechuudha. Guyyaa har'aarree dabalee jira. Guyyaa kalee dabalee jira. Gaddaa caala kan jedhu viidiyoo kana keessatti hojjedhee jira jechuudha. Salphumatti itobilaakmaarkeetii saboona kana dabalee jira jechuudha. Baay'ee dabalaa jira jechuudha. Keessattuu torbee kana dabalaa jira jechuudha. Torbee darbe baay'ee gadi bu'ee ture. Amma immoo torbee kana keessa dabalaatuma jira jechuudha. Salphumatti itobilaakmaarkeetii guyyaa har'aarree dabaleetuma jira jechuudha. Akkumatti dabaleetuma jira jechuudha. Gabaabumatti. Amma gabaabumatti Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a. Guyyaa har'aarree akkasuma Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itobilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 66 fi saantiba 91 akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii Dashaniin birrii 100 fi birrii 43 fi saantiba 51 kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itobilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 19 fi saantiba 63 akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin karaa baankiitiin baankii Dashaniin birrii 93 fi saantiba 85 kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itobilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 10 fi saantiba 43 Omar riyaalli tokko karaa itobilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 34 fi saantiba 74 kan itti aanu Duubaay dirhaamiin tokko karaa itobilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 45 fi saantiba 46 akkasuma immoo Duubaay dirhaamiin tokko karaa baankiitiin baankii Dashaniin birrii 39 fi saantiba 07 kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa itobilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 44 fi saantiba 52 akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa baankiitiin baankii Dashaniin birrii 38 fi saantiba 25
Kan itti aanu Kuweet diinaarri tokko karaa Itoobiyaan yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 46 fi saantiima 12. Kan itti aanu Baareen diinaarri tokko karaa Itoobiyaan yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 43 fi saantiima 35. Chaayinaa Yuwaaniin tokko karaa Itoobiyaan yookaan gabaa gurraachaan birrii 23 fi saantiima 45. Kan itti aanu Joordaan diinaarri tokko karaa Itoobiyaan yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 35 fi saantiima 78. Kan itti aanu Paawundiidha. Paawundi Istaarlingiin tokko karaa Itoobiyaan yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 25 fi saantiima 40. Akkasuma immoo Paawundi Istaarlingiin karaa baankii Dashaniin birrii 100 fi birrii 93 fi saantiima 74. Yuuroon tokko karaa Itoobiyaan yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 96 fi saantiima 00. Akkasuma immoo Yuuroon tokko karaa baankii Dashaniin birrii 100 fi birrii 66 fi saantiima 46. Kan itti aanu Suwiis Biraankiidha. Suwiis Biraankiin tokko karaa Itoobiyaan yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 10 fi saantiima 17. Koroonaan tokko karaa Itoobiyaan yookaan gabaa gurraachaan birrii 17 fi saantiima 83. Turkii liireen tokko karaa Itoobiyaan yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiima 01. Ijipshaan paawundiin tokko karaa Itoobiyaan yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiima 49. Yemen riyaalli tokko karaa Itoobiyaan yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiima 69. Kan itti aanu Israa'el sheekeliin tokko karaa Itoobiyaan yookaan gabaa gurraachaan birrii 50 fi saantiima 58. Paakistaan ruupeen tokko karaa Itoobiyaan yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiima 59. Kan itti aanu Hindiidha. Hindiyaa ruupeen tokko karaa Itoobiyaan yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiima 88 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa Itoobiyaan yookaan gabaa gurraachaan biyyoonni 20 kana fakkaatu jechuudha. Akkuma jedhe Itoobiyaan baay'ee dabalaa jira jechuudha. Torbee kana keessattuu baay'ee dabalee jira yookaan qaalee jira jechuudha. Dhugaa baay'ee dabalee jira jechuudha. Karaa baankiin illee akkasuma jechuudha. Torbee kana keessa dabalaatuma jira jechuudha. Egaa salphumatti kanan jechuu barbaadu guyyaa hunda dubbadhaa warroonni Joordaanii fi Beeruut jirtanii jechaadha. Keessattuu warroota mana madaabii jirtanii jechuudha. Joordaanii fi Beeruut fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaabii jirtan immoo diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Beeruut yookaan limneen irree birriin biyya sanii paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin Beeruut yookaan limneen immoo baay'ee xiqqoodha jechuudha. Akka birrii Paakistaanii akka birrii Yemenii jechuudha. Baay'ee xiqqoodha. Birrii Itoophiyaatti gadi jechuudha. Salphumatti birriin Beeruutii birrii Itoophiyaatti gadi jechuudha. Akka birrii Paakistaanii akka birrii Yemenii jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa har'aa birrii Yemen 0 saantiima 69 jechuudha. Baay'ee xiqqoodha. Akkasuma birrii Paakistaanii irree 0 saantiima 59 jechuudha. Kunillee baay'ee xiqqoodha. Birriin Beeruut yookaan limneen yookaan paawundiin Beeruut yookaan limneen baay'ee xiqqoodha jechuudha. Waan baay'ee xiqqoo ta'eef isinillee doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira. Akkuma paawundiin baay'een jiru doolaariin illee baay'eetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf doolaarota sadii maqaadhee jira jechuudha. Ameerikaa doolaarii jedhee, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee jira jechuudha. Garuu ani maqaa hin dhahin baay'eetu jira. Doolaariin baay'eetu jira. Haa ta'uyyuu malee salphumatti warroonni Joordaanii fi Beeruut jechaadha. Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Ameerikaa doolaarii fudhattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'uu jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaariin tokko karaa Itoobiyaan yookaan gabaa gurraachaa yoo ergattanii guyyaa har'aa birrii 100 fi birrii 66 fi saantiima 91 irraa eeggattu yookaan saabbattu jechuudha. Warroonni Joordaanii Beeruutii karaa Itoobiyaan yookaan gabaa gurraachaa yoo ergattanii jechaadha. Akkasuma immoo karaa baankiitii yoo ergattan immoo warroonni Joordaanii Beeruut guyyaa har'aa Ameerikaa doolaariin tokko karaa baankii Dashanii birrii 100 fi birrii 43 fi saantiima 51 jechuudha. Kanaan irraa eeggattu yookaan saabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'uu jechuudha. Akkumaan jedhee warroonni Joordaanii diinaara biyya sanaa miti jechuudha. Akkasuma Beeruut yookaan limneen irree
paawundii biyya sanaa miti jechuudha. Paawundiin akkuma jedhe baay'ee xiqqoodha jechuudha. Paawundiin birooti paawundoota keessaa paawundii baay'ee xiqqoodha akka birii Paakistaan akka birii Yemenii jechuudha akkuma dura dubbadhee. Kan Joordaan immoo waliigaltee dallaalotaati jechuudha. Waliigaltee dallaalota biyya keenyaa fi kan biyya sanaati jechuudha. Doolaara irratti waliigalan malee birrii biyya sanaa miti jechuudha. Haa ta'uyyuu malee diinaarri Joordaanii Ameerikaa doolaara hin caala jechuudha. Waliigaltee dallaalota keenyatti malee egaa salphumatti Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beeruut jirtanii jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kun har'a kana fakkaata. Viidiyoo birootti nan walitti deemnutti nagaa ta'a.